Tole abbaa kudhan. Wallahi. Wantoota kan dalgara isee si eegu. Faamilii dhageessanii jirtan. Ni eeyina jechuun walumaan eeyina ishee. Abbummaan lama hin gaa kudhan maaltu godha? Lama baay'eedha. Lama gudguddaa abbaa lama ni gahaa. Wayii mana ijoolleetti taphatan ijoollee taphachiisu deema mana keessatti abbaa kudhan godhee abbaan lama hin Haa gaa. jechuun booda yoo sanbarte si yaadattu dhiisi. Malaan dhufte jedhaa kaa. Ayyoo akkas taate onnoo sii godha. Maal? Waan uummanoo ho'isu kana sii galcha. Nin qabaa garuu mataan na dhukkubsa malee mataan na dhukkubsa. Namni akkasitti banatee rafuu kan mataan dhugubu jiru faamilii isin keessaa. Waan owwaa yoon banee hirriba gaarii rafa garuu gizeen hirriba qufee ka'e guyyaa guutuu guyyaa nagaan qabaadhu. Mataan kun qaamni kun bikki na dhukkubne hin jiru. Rakkoon jiru bakka aduma sii dhufa. Ibsa. Kaleessa nin kufee beekte. Balau. Maal? Miilaan na jala garagalee jee. Eeshi. Waan dafee fayyuu natti hin fakkaatu. Miilli kun waan dafee na deebi'u natti hin fakkaatu. Eessa garagale miilli? Gara kan kee. Eessa garagalee naan jettaa? Maal jechuun eessa garagalee jechuun? Yoos garagale hin fayyin jechuudha. Ajaa'iba qabda wallaahi laaziim. Dhugaa kiyyaa bara. Yoo as garagalee hin fayyin jechuuf hidde. Ajaa'iba qabda. Oké, maar bas garagalche jedhee diiba. Miilli yoo nama jala garagalees keeruma jedhama. Yaa jechuun rabbii waan tokko heerimaaf godhama amma raasii galee. Biyyaansi miila saniifaa bakka wayii deemuu faa dandeettaa. Namni rakkoon bakka wayii rakkoon jiru faa deemuu dandeetta si galee. Saniifaa miila si garagalchuu danda'a. Akka hin deemneef. Ajaa'iba qabdi. Ekspiliinii ajaa'ibaati. Yaa gaa hullum la khayrinoo. Dhuguma garuu haa ta'u mi'aayyee. Ayse yuu qirri sin jedhu yoo as garagalee hammatee garuu. Yoo as garagalee si yuu sitti tolee jira bara. Oromiyaan dhufna inshaallah. Abshir. Deemuu dandeettu ture maakshaa nin danda'a lakki. Xiqqoo qubaa kiyyaatu wani na jeemane nin danda'a deemuu. Tee dhugaa jedhaa taaseeti. Eegaa. Wallaahi. Dhugaa rabbii. Akkamitti? Kaleessa. Maa ammareef naga'umaan fiigaa jirtu mana keessa. Amma yaadadha reegzeen as dhufu. Ajaa'ibaa. Uummanni gowwooma si yaadachiisne hin qabu boo'e. Uummata kana jechuun baraanaa fi isaan jidduu hariiroon jirtu silaa beekte. Yoo na dhukkubee leegisee isaan dhukkubu waan hundi akka haadha tiyyatti hundi waa hunda yaadadha.
Duun uummanni kun maal naan jira? Ati akkamitti hin beekneef naan jedhanu? Anu natti dhukkubni reegzee reefu fiigu amma natti dhaga'ame fiigicha reefu fiigeessanii fi xiqqashoo natti dhukkubaa jira. Dhageeffadhu gisee as dhufte ansoolaa bitee ansoolaa guddaa tokko bitee hin beektaa? Soolama. Indee waadaan hangalee uummata irratti fooqii fooqii tokko irraa hanga 13tti si baadhee si gabbuusaa si baadhadhee si ol baasinaan hin jenne. Maaliidhaaf? Indee akkas jettee aan akkasiin fedhennaan waadaan asiin ture bara. Fooqii 13 ammaa labbaa maal gabra wayii akka hodhu si dol si baadhu maal jetti tun? Maalatu no? Ibsaa garaa kun dhugoofte. Gabra leenca baratisanii fi bara. Idaa kam qabaa kaffooyi? Ifaa by the way ifaa hojii fooloo walitti qabdaa biraazarii kiyya. Beekaasti qoy. Ifaa fooloo waliif taasisa. Hedduu nama najjabaati. Private yennoon isaa. Deebisee garuu. Okay. Private jedha. Manni isaati. Akka jiru. Ati ka jettu. Maaltu darajaa 13 si yaadachiise ammasi? Silaahuudhaaf dhageeffadhu waan saadaan poost godhe tokko nagarree. Kamaal jedhu? Qaalittiin qaalichatti heerumuu barbaaddi beekte. Sure.